rakkoon naannoo keenya jiru waan ta'eef. Hayyee galatooma guddaa ulfaadhaa isiniin jechaa kanatti aan Suudaanii ustaaza keenya hawaasni kun sagalee isaanii nu dhageessaniiru hawaasa nu dhageessaa fi akkasuma qaama dhimmi ilaallatu nu dhageessaa jechuudhaan isinis qaama dhimmi ilaallatu keessaa isa tokko isa hangafaati jechuudha. Kanaaf akka dhimma Islaamaa godina Harargee lixaa fi akkasuma aanaa shanan dhugootti hawaasa kanaaf akka sagalee taatan hanga hunni keessan dandeetti akka uummata kana bira dhaabbattan gamanumaan nutillee karaa miidiyaa Fajrul Islaamin dhaamsee isinitti dabarfannaa ustaaza. Inshallah jazakumullahu khayr. Hayyee ustaaza keenya galatooma ulfaadhaa sagantaa keenya irratti nuuf argamtanii bifa kanaan nu kabajanii afgaaffii nu wajji taasisuu keessaniif guddaa isin galatoomfanna guddaa isin kabajna. Sheekh Jamaal Siiraa dhimma Islaamaa godina Harargee lixaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا ميديا فجر الإسلام بيا كيساف بيا لا كم جرتنا كيني كينيا إسن هذا كوبك جرتنا تيس سنين جتشا ودو كينيا كنتور بيكنا كتا لما فاكا بني سني دي أنه ودو كبسي ترتيب سي كان سني دي سي الرشيد صادق هنگا تمرا سكنتا كينيا تيو نفانا ترتن وانا جايب اوف دين كسي سودا كيسو سنين جنة لاغا برباجي سبو سنيدي وسي سندن بيا Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota miidiyaa Fajrul Islaam kallattumaan gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti isin dabarsinaa. Godina Harargee lixaa shanan dhugoo araddaa rakkoo baasittiin hawaasni musliimaa aanaa sanii fi akkasumas araddaa san keessatti argamu majlisa jaami'atee yaani fanni hunda of keessatti qabaate ijaaruudhaaf hawaasni sochii fi bifa addaatiin kaka'umsa taasisaa jiruun murtii kanarra gahuu danda'ee jira. Haa ta'u malee garuu yeroo ammaatti majlisa tokko ijaaruudhaaf waan guddaatu nama barbaachisa. Baasii garaagaraa isaan mudate irraa ka'ee hawaasatti jechuu qabna nuti dadhabne irraa hawaasni musliimaa nu bira haa dhaabbatu jechuun sagalee isaanii karaa miidiyaa Fajrul Islaamiin akkuma iyyataa turanitti har'allee dhimmoota Islaamaa godina Harargee lixaa Sheekh Jamaal Siiraa sagalee isaanii waraabne qabannee isin dhiyaannee jirra. Sagalee isaanii caqasaa akkasumas yaada isaan nu kennan irraa dhaggeeffata. Sagantaa keenya guyyaa har'aa ni goolabna. Egaa hanga xumura sagantaatti nu faana turaa isiniin jenna. فجر الإسلام سغلي هواسا أكا نبانو فدكنا كيسا أكا إفسا نور كفر كيسا نراج الجيروف سينا كاليسا نورتي كإيجل Hayyee kallattiidhaan gara miidiyaa Fajrul Islaam irratti argamtaniif gaaffii wajjin taasisuudhaaf guddaa galatooma Sheekh Jamaal Siiraa dhimma Islaamaa godina Harargee lixaa isiniin jenna. Dura dursuun gaggabaabinumaan yeroon keenyas gabaabaa waan ta'eef Sheekh Jamaal dhimmi Islaamaa hawaasni kun sagalee isaa bifa kanaan iyyatu ni deeggaramu akkamiin morma kanarratti deebii akka nuuf taasisan barbaada. Kallattii jiru hundaanuu obboleeyyan isaanii akka isaan bira dhaabbatu lallabatanii akka qubsiifachuu danda'an manni marii dhimmoota Islaamummaa godina yoomiyyuu ni deeggara. Uummata musliimaa hunda bakka jirutti yoo dhaqqaban akka mana marii dhimmoota Islaamummaa gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Hayyee Sheekh Jamaal guddaa galatoomaa isiniin jenna. Kanatti aansuuni namni musliimaa sagalee kana dhaga'e marti hawaasa kanaaf maal akka godhuu qabu gabaabinumaan akka nuuf dhaamtan barbaanna. Ana sanan dhugootis ta'e kan biraatis rakkoon achi jiru bakka hundas numa jira. Kam sanan dhugoobicha osoo hin ta'in akkuma godina keenyaa osoo hin ta'in akka biyyattiittu hawaasni tokko yaada tokko diin isaa barachuudhaaf yaada bal'aa karoora bal'aa qabaatee ammoo humnaaf dadhabachuun ni argama. Kanaaf hawaasa sanarratti namni guddaa nama guddaa wanni barbaachisu abbaa diin barsiisu nama diin barsiisu kallattii hundaan roga hundaan barumsa fixate. Yeroo ammaa kana keessatti nama akkasiisan argatanii immoo qubsiisanii akka barumsa irratti nama barsiisu irratti ni ulfaata. Kana gochuun namni kun mana ijaaruu fi barbaachisa. Madda dhaabbataa waan inni ittiin jiraatu uumuu fi barbaachisa. Iddoo majlisa inni itti barsiisu haala mijeessuu fi barbaachisa. Akkasumas kitaaban inni irraa barsiisus bituu fi barbaachisa. Yeroo ammaa kana keessatti kitaabni nama dura ol deemaa jira. Haalli jireenyaatis qaala'ee jira. Kanaaf hawaasni keenya nama akkasiisan argachuudhaaf
iddoo majlisaa isaan barbaachisa akkasumas masjida itti barsiisu bakka majlisni darasaan itti waliif kitaaba qo'attu akka laabireerii kitaaballee barbaachisa. Ana hundinuu waan aanota akkuma biyyattiitti wanni kun waan irratti dalagamuu barbaachisa. Isaaf isaan kan isin iyyatanii rakkoo kana fakkaatu qaba waan ta'eef wanti isaan barbaachisu qubsiisuudhaaf isa majlisaa ta'u qubsiifachuudhaaf mana jireenyaa akkasumas madda galii dhaabbataa kan inni kun ittiin jiraatu barumsa isaatirraa kan waswaasamne barumsa bichaa akka fuulleeffatu madda galii dhaabbataa akkasumas kitaaba irraa barsiisuu fi iddoo itti barsiisu haala mijeessuu jechuudha. Kana hundaan wal qabatee egaa hamma dandeenye hawaasni keenya hirmaannaa mataa isaatii fi obboleeyyan isaaniitiin wajjin isaasama qabeenyaatiin malatti akkasitti irra fuulleeffatee namni amanamaan irra godhamee majlisni sun ijaaramuu fedha. Kaasaan dhugoo ta'eetis kan biraatis jechuudha. Haalli isaanii fakkaata rakkoon naannoo keenya jiru waan ta'eef. Hayyee galatooma guddaa ulfaadhaa isiniin jechaa kanatti aansuudhaan ustaaza keenya hawaasni kun sagalee isaanii nu dhageessaniiru hawaasa nu dhageessaa fi akkasuma qaama dhimmi ilaallatu nu dhageessaa jechuudhaan isinis qaama dhimmi ilaallatu keessaa isa tokko isa hangafaati jechuudha. Kanaaf akka dhimma islaamaa godina Harargee lixaa fi akkasuma aanaa shanan dhugootti hawaasa kanaaf akka sagalee taatan hanga hunni keessan dandeetti akka uummata kana bira dhaabbattan gamanumaan nutillee karaa miidiyaa Fajrul Islaamiin dhaamsa isinitti dabarfannaa ustaaza. Inshallah jazakumullahu khairan. Hayyee ustaaza keenya galatooma ulfaadhaa sagantaa keenya irratti nuuf argamtanii bifa kanaan nu kabajanii afgaafiin hojii taasisuu keessaniif guddaa isin galatoomfanna guddaa isin kabajna. Sheekh Jamaal Siiraa dhimma islaamaa godina Harargee lixaa yeroo kana keessatti